Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Programni keenya kan arraan tanaa yookaan barnoonni keenya kan arraan tanaa akkamitti rifeensa dhume deebisuu dandeenya. Rifeensi dhume hoo laata dhiiroo ni deebi'a kan moluu ta'e ni deebi'a. Sababaan itti moluun namatti dhufuu dandeessuuf maali? Takkaffaa irratti namni hiraar baay'isuudha. Yoo hiraar baay'ifte osoo ati hin beekne rifeensi kee sirraa dhuma. Namootaan garii hoggaa nama moluu arkan aboo inni kun hedduu yaada ja'an yaada osoon tahin yaadda'uudha. Yaaduun rifeensa namarraa hin fixxu yaadda'uudha malee. Tanaafuu hedduu yaadda'uu dhiisu. Ammallee bishaan oowwaadhaan qaama dhiqachuu. Ammallee gartee rifeensa ofii jiidhaa hoggaa dhiqatan huccuu yookaan tuwaalaan riguudha. Arraan tana inshaallahu ta'ala akkatti deebisaniin isin barsiisu dhufe. Ana obboleessa keessan Hamzaa Sheekh Jaabir. Akkumaan beellama isinii seenetti pirogiraamota keenya yookaan barnoota keenya kutatti goona. Guyyaan tokko guyyaa da'waati. Guyyaan tokko immoo guyyaa dawaati. Guyyaan tokko immoo guyyaa amantii islaamaa tana keessa tafakkura gad goonu. Akkasumatti guyyaan tokko guyyaa bashannanaati. Akkasuma guyyaan tokko immoo guyyaa haadha manaatii wajjin barnoota addaa waliif dabarsinuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hundi keessanuu kan na daawwachaa jirtan baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Khayriin teessan bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'attu. Sharriin isinirraa haa fagaattu. Inshaallahu ta'ala arraan tana wanni inni qabadhee dhufe rifeensa moluu tahee akkamitti deebifnaadha. Kana qofaa miti barnoonni nuti silaa isin barsiisuu barbaannu barnoota baay'eedha. Garuu ammoo haala nama keenyaa laallee wanni nuti filanne barnoota handhuraa olii qofa barsiisu. Maaliif jennaan namootan keenya gama barnootaa kanaanis yoo dhufte alla waysa fuudha akkamitti sheeyni waan akkanaa dubbata ja'an. Tun ammoo waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Waaniin hedduu haalan nama keenyarraa dinqisiifadhe irraa isii takka. Ummata biraa keessa deemeetiin laale. Ummanni biraa numa barsiisa itti galatoonfaman malee itti hin arrabfaman. Garuu ammoo Oromoo keessatti waan akkanaa yoo barsiifte itti arrabfamta. An ammallee barnoota kana yoon asirratti ol bahee barsiisuu baadhees namootan garii kan keessaan nagaafatan hedduutu jira. Isaan kana inshaallahu ta'ala barsiisuudhaafin jiraadha yookaanuu dawaa isaanii isaaniif godhuudhaafin jiraadha daawwattootaa fi hordoftoota. Egaa arraan tan akkumaan isiniin je'etti barnoonni keenya barnoota nama rifeensi irraa dhume akkamitti deeffata je'u irraa isa tokko. Kun ammoo barnoota duriin hedduu wal adda walumaan arguudhaaf jiraanna. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gabaabsee waan takkataniin isinii himuu barbaadutu jira osoon gama dawaatti hin seenne dura. An obboleessi keessan Hamzaan Sheekh Jaabir amatoowwan dabare bara 2018 ilaa hanga 2019 itti waa'ee barnoota shunkurtaa barsiisee sanirratti maqaa naa baasanii naan lakkafuu jalqaban. An ammoo irrumaa hun kaayyanneehu maaliif jennaan namootan garii jira ka amata 25 ama 30 amata 40 shunkurtaa nyaatee faayidaa shunkurtaa hin beeyne. Tanaaf wallaalaan waan fedhe jechuu dandeenya. Namootan beekan ammoo ni beekan. Warri hin beekne immoo kasammuun isaanii barnoota fudhachuudhaaf isaaniif hayyamtu ni fudhata. Warri kaan ammoo akkuma aadaa isaanii tan isaanitti barate sanitti arraba godhanii waliin arrabsan. Namni tokko waan takka tan hin beekne ni barata malee osoo hin beekne faalleessuun mee maal jettee naa deebifta. Waan takka osoo hin beekne namni akkanuma lafaa ka'ee faayidaa siitii fi miidhaa siituu osoo hin beekne akkanumatti lafaa ka'ee yoo kan siin arrabsu taate
بريومي داسي بيخيسين أرب سبريدا يورا كنا سي بيخيسين أرب سبريدا قرو أمو أزورا كنا سيتي سين بين أصو غرتي فايدا سيتي سين بين أكنا متخيه هقا وان سننسي أرب سي وان هدو أنو ماهو ندين كسيسي نا أجايب سيسي رأي تكا هاتاتو داوتوتا فردفتوتا نموتان هدوتو نجل جرا نموتان هدو نجل جرو خوني والله قما يوتوبين نموتان هدو نجل جرو خوني هركا برا هركي سقل تمي سقل ورا سمون إساني بناتي هركا واتي كوكو فاتو ورا غرتي فيسبوك الرجرو akkasumatti warra feesbuuka jalatti arraba baree warra gartee faayidaa hin qabneetu asitti dhufee akka uummanni kaan barnoota kana hin baranne taasisaa jechuudha. Gaafa kaanis lafaa ka'eetiin waahee hinifatin daawwataa fi hordofaa kiyya yooniif hin taariika saddeereessi sirraa hin gabaabsa gama dawaatiin daarektii sii dabruu barbaada. Gaafa kaanis waahee gartee bultii jaarsaa fi jaartirraa haasoinnan hummaala haasawa safuu hin beekuu ja'an. Alla sheekii maal haasawu maaliif waan akkana haasawu inni sheekiidha isarraan fakkaattu billahi alaykum nuti waan isin fayyadaa malee waan isin miidhaa hin finnuusi fidus hin barbaannu duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya alaa kulli haal hundi keessanuu galatoomaa warri na arrabsee fi warri na faarsee fi warri na jajjabeessee fi warri gartee wanni na godhe hundi keessanuu galatoomaa keessaa ammoo daawwattoonni kiyya warri na jajjabeestan hedduun isin jaaladha isiniif jecha YouTube keessa jira sila akka nama biraatiin taate YouTube ma kana guutumaan guututti firraa dhiisuuf bareedu warri garii immoo daldalaa YouTube irraa kana irra guddaan kaan ammoo akkuma beekamutti YouTube irraa na qofaa miti sheekan hedduutu maallaqa fudhata tiyyatuun ammoo waan itti mul'atteef naaf hin galle jechuu daawwattootaa fi hordoftoota. Tiyyatu waan nama mul'atteef naaf hin galle tanaaf gaa amma kallattumaan kara gartee dawaatiin isin dabarsuu barbaada na waliin turtii gaarii osoon gama dawaa isin dabarsine dura warri chaayinaala keenyaaf maatiin tahin ajajaa miti kabajaan chaayinaala keenya maatii taatee laayik viidiyoo tana nuu godhuu hin dagatin laayik godhuun kee akka nuti viidiyoo biraa daleeynee isin biraan geenyu nu godha. Namootan biraatiifis sheer godhi akka viidiyoon tun irraa fayyadamaniif jecha duba daawwattootaa fi hordoftoota kallattumaaniin kara dawaa isin dabarsuu barbaada. Qurquraa namni hin beekneen jiru. Qurquraadha jechuun isa kana. Qurquraa isa qoree qabu ka hoggaanii fi gabbuu sanfirii isaa tana nyaatanii lafeen keessa jirtu. Qurquraa jennaan afaan arabaatiin as-sidri jaaniin rabbiin quraana keessatti illee dubbatee jira. ergamaan rabbiilleen sallallahu alaihi wasallam waa'ee qurquraa irraa dubbatee jira. Qurquraa kana baala isaa kana deemtanii dukkaana dawaa yookaan axxaarota bira dhayxanii bitattan waraqatu sidri jettaniin isiniif kannan jechuu. Isa kana hoggaa bittan haala kanaan daaytan qasila ja'ama hoggaanii fi kana daakkame namootan keenya biratti ni beekama rifeensa dibatanii waan isaan beeysen beeku maasha Allah. Eegas immoo zayita zayituun fidattan sallita zaytunaa jechuudha. Zayita zaytuunis ni qopheeffattan eega qurquraa daakkame yookaan qasila qopheeffattan. Qasila kana daakkii hin bitatina waraqaa bitaatii isa daakkadha. Achi booda immoo zabaadii qopheeffattan. Zabaadii jechuun namoonni beeka biyya Arabaa keessa kunoo zabaadii yoo jetteen ni argataa jechuudha. Zabaadiin tun biyya Faranjii keessatti maal jedhamti? Biyya Faranjii keessatti yoogorti jedhamti. Yoogortii tana eenaa barbaaddee bitachuu dandeessaa jechuudha. Amma waa meeqa qopheeffanne waa sadii qaceelootti na jala deema. Yoogortii tana hoggaa qopheeffatte ni fidda. Fallaana tokko kanatti fuuta. Saanaa boolloo qopheeffatta. Saanaa boolloo eega qopheeffattee qasila fallaana lama fidda. Yoogortii fallaana tokkotti neeyxa. Eegas immoo maal godhuu qabna eega kana itti neeyne booda. Finneetiti khillee habbaa takka. Khillee lukkuudhaa habbaa takka. Khilleen tun feetu adii haa taatu, feetu diimtuu haa taatu, feetu khillee abbaa feetee haa taatu. Khillee tana fiddee wanni ati firraa eeguu qabdu khillee badduu qofan ta'in khillee qulqulluu tahuu qabdi. Khillee gartee lukkuu fayyaa qabdu, lukkuu nagayaa, lukkuu bareedduu tahuu qabdi.
khillee bareedduudha ittee gaafattee bitadda gaasilaa khillee bareedduu malee hin gurgurani. Eegasi hin irraanfatina ficaa isaa fallaana lamaan isiniin jee. Akkasumatti zayita fallaana tokko akkasumatti yogortii fallaana tokko walitti laayixee mataa keetiin shukkumta jechuudha. Eega mataa keetiin shukkumtee yookaan mataa kee dibatte booda yoo xiqqaate sa'a 3 fi cinaa ifirra tursiisuu qabda waan hin jee kana. Sa'a 3 fi cinaa ifirra tursiiftee achi booda ofirraa dhiixa jechuu. Waan kana guutumaan guututti hoggaa ofirraa dhiixe immoo akkamitti dhiqatta? Akka ati itti dhiqattu bishaan buhaawaa fidatta. Bishaan buhaawaadhaan ifirraa dhiixa. Eega ofirraa dhiixee bishaan buhaawaadhaan zayita bareedaa ati qabdu ka rifeensaa zayita zayituun yoo godhattellee hedduu bareedaadha. Zayita kana rifeensa keetitti dibdaa jechuu. Inshaallah haala kanaan baatii 2 godhannaan rifeensi kee guutu sii deebi'a. Daawwattootaa fi hordoftoota viidiyoo tan laayik gootanii sheer godhuun dagatina. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Programni keenya kan arraan tanaa yookaan barnoonni keenya kan arraan tanaa akkamitti rifeensa dhume deebisuu dandeenya. Rifeensi dhume hoo laata dhiiroo ni deebi'a kan moluu ta'e ni deebi'a. Sababaan itti moluun namatti dhufuu dandeessuuf maali? Takkaffaa irratti namni hiraar baay'isuudha. Yoo hiraar baay'ifte osoo ati hin beekne rifeensi kee sirraa dhuma. Namootan garii hoggaa nama moluu arkan aboo inni kun hedduu yaada ja'an yaada osoon tahin yaadda'uudha. Yaaduun rifeensa namarraa hin fixxu yaadda'uudha malee. Tanaafuu hedduu yaadda'uu dhiisu. Ammallee bishaan oowwaadhaan qaama dhiqachuu. Ammallee gartee rifeensa ofii jiidhaa hoggaa dhiqatan huccuu yookaan tuwaalaan riguudha. Arraan tana inshaallahu ta'ala akkatti deebisaniin isin barsiisu dhufe. Ana obboleessa keessan Hamzaa Sheekh Jaabir. Akkumaan beellama isinii seenetti pirogiraamota keenya yookaan barnoota keenya kutatti goona. Guyyaan tokko guyyaa da'waati. Guyyaan tokko immoo guyyaa dawaati. Guyyaan tokko immoo guyyaa amantii islaamaa tana keessa tafakkura gad goonu. Akkasumatti guyyaan tokko guyyaa bashannanaati. Akkasuma guyyaan tokko immoo guyyaa haadha manaatii wajjin barnoota addaa waliif dabarsinuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hundi keessanuu kan na daawwachaa jirtan baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Khayriin teessan bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'attu. Sharriin isinirraa haa fagaattu. Inshaallahu ta'ala arraan tana wanni inni qabadhee dhufe rifeensa moluu tahee akkamitti deebifnaadha. Kana qofaa miti barnoonni nuti silaa isin barsiisuu barbaannu barnoota baay'eedha. Garuu ammoo haala nama keenyaa ilaallee wanni nuti filanne barnoota handhuraa olii qofa barsiisu. Maaliif jennaan namootan keenya gama barnootaa kanaanis yoo dhufte alla waysa fuudha akkamitti sheeyni waan akkanaa dubbata ja'an. Tun ammoo waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Waaniin hedduu haalan nama keenyarraa dinqisiifadhe irraa isii takka. Ummata biraa keessa deemeetiin ilaale. Ummanni biraa numa barsiisa itti galatoonfaman malee itti hin arrabfaman. Garuu ammoo Oromoo keessatti waan akkanaa yoo barsiifte itti arrabfamta. An ammallee barnoota kana yoon asirratti ol bahee barsiisuu baadhees namootan garii kan keessaan nagaafatan hedduutu jira. Isaan kana inshaallahu ta'ala barsiisuudhaafin jiraadha yookaanuu dawaa isaanii isaaniif godhuudhaafin jiraadha. Daawwattootaa fi hordoftoota. Egaa arraan tan akkumaan isiniin je'etti barnoonni keenya barnoota nama rifeensi irraa dhume akkamitti deeffata je'u irraa isa tokko. Kun ammoo barnoota duriin hedduu wal adda walumaan arguudhaaf jiraanna. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gabaabsee waan takkataniin isinii himuu barbaadutu jira osoon gama dawaatti hin seenne dura.
an obboleessi keeysan Hamzaan Shee Jaabir amatoowwan dabre bara 2018 ilaa hanga 2019 itti waa'ee barnoota shunkurtaa barsiisee sanirratti maqaa naa baasanii naan lakkafuu jalqaban. An ammoo irrumaa hun kaayyanneehu maaliif jennaan namootan garigarii jira ka amata 25 ama 30 amata 40 shunkurtaa nyaatee faayidaa shunkurtaa hin beeyne. Tanaaf wallaalaan waan fedhe jechuu dandeha. Namootan beekan ammoo ni beekan. Warri hin beeyne immoo kasammuun isaanii barnoota fudhachuudhaaf isaaniif hayyamtu ni fudhata. Warri kaan ammoo akkuma aadaa isaanii tan isaanitti barate sanitti arraba godhanii waliin arrabsan. Namni tokko waan takka tan hin beeyne ni barata malee osoo hin beeyne faalleeysuun mee maal jettee naa deebifta. Waan takka osoo hin beeyne namni akkanuma lafaa ka'ee faayidaa siitii fi miidhaa siituu osoo hin beeyne akkanumatti lafaa ka'ee yoo kan siin arrabsu taate. Bari yoo miidhaa sii beekee siin arrabse bareeda. Yoo rakkina sii beekee siin arrabse bareeda. Garuu ammoo osoo rakkina siitii siin beeyne osoo gartee faayidaa siitii siin beeyne akkanumatti ka'ee hoggaa waan saniin si arrabse waan hedduu anumaahu na dinqisiisee na ajaa'ibsiise irraa takka. Haa taatu daawwattootaaf hordoftoota namootan hedduutu na jala jira. Namootan hedduun na jala jiru kuni wallahi gama yuutuubiin namootan hedduun na jala jiru kuni harka 100 harki 99 warra sammuun isaanii banaati. Harka waa xiqqoo qofaatu warra gartee Facebook irra jiru akkasumatti warra Facebook jalatti arraba baree warra gartee faayidaa hin qabneetu asitti dhufee akka uummanni kaan barnoota kana hin baranne taasisaa jechuudha. Gaafa kaanis lafaa ka'eetiin waa'ee hin ifatin daawwataa fi hordofaa kiyya yooniif hin taariika saddeereessi sirraa hin gabaabsa. Gama dawaatiin daarektii sii dabruu barbaada. Gaafa kaanis waa'ee gartee bultii jaarsaa fi jaartirraa haaso'innaan kun maal haasawa safuu hin beekuu ja'an. Alla sheekii maal haasawa? Maaliif waan akkana haasawa? Inni sheekiidha isarraan fakkaattu. Billahi alaykum nuti waan isin fayyadaa malee waan isin miidhaa hin finnuusi fiduus hin barbaannu. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kiyya alaa kulli haal hundi keessanuu galatoomaa. Warri na arrabsee fi warri na faarsee fi warri na jajjabeessee fi warri gartee wanni na godhe hundi keessanuu galatoomaa. Keessaa ammoo daawwattoonni kiyya warri na jajjabeestan hedduun isin jaaladha. Isiniif jecha YouTube keessa jira. Sila akka nama biraatiin taate YouTube ma kanaa guutumaan guututti firraa dhiisuuf bareeda. Warri garii immoo daldalaa YouTube irraa akkana irra guddaan kaan ammoo akkuma beekamutti YouTube irraa na qofaa miti sheekana hedduutu maallaqa fudhata. Tiyyatuun ammoo waan itti mul'atteef naaf hin galle jechuudha daawwattootaa fi hordoftoota. Tiyyatu waan nama mul'atteef naaf hin galle. Tanaaf gaa amma kallattumaan kara gartee dawaatiin isin dabarsuu barbaada. Na waliin turtii gaarii osoon gama dawaa isin dabarsine dura warri chaayinaala keenyaaf maatiin tahin ajajaa miti kabajaan chaayinaala keenya maatii taatee laayik viidiyoo tana nuu godhuu hin dagatin. Laayik godhuun kee akka nuti viidiyoo biraa daleynee isin biraan geenyu nu godha. Namootan biraatiifis sheer godhi akka viidiyoon tun irraa fayyadamaniif jecha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota kallattumaaniin karaa dawaa isin dabarsuu barbaada. Qurquraa namni hin beeyne jiru. Qurquraadha jechuun isa kana. Qurquraa isa qoree qabu ka hoggaanii fi gabbuu sanfirii isaa tana nyaatanii lafeen keessa jirtu. Qurquraa jennaan afaan arabaatiin as-sidri jaaniin. Rabbiin quraana keessatti illee dubbatee jira. Ergamaan Rabbiilleen sallallahu alayhi wasallam waa'ee qurquraarraa dubbatee jira. Qurquraa kana baala isaa kana deemtanii dukkaana dawaa yookaan axxaarota bira dheeyxanii bitattan waraqatu sidri jettaniin isiniif kannan jechuu. Isa kana hoggaa bittan haala kanaan daaytan qasila ja'ama. Hoggaanii fi kana daakkame namootan keenya biratti ni beekama. Rifeensa dibatanii waan isaan beeysen beeku maasha Allah. Eegas immoo zayita zayituun fidattan sallixa zaytunaa jechuu. Zayita zaytuunis ni qopheeffattan. Eega qurquraa daakkame yookaan qasila qopheeffattan. Qasila kana daakkii hin bitatina waraqaa bitaatii
isa daakkadha. Achi booda immoo zabaadii qopheeffattan. Zabaadii jechuun namoonni beeka biyya Arabaa keessa kunoo zabaadii yoo jetteen ni argattaa jechuudha. Zabaadiin tun biyya Faranjii keessatti maal jedhamti? Biyya Faranjii keessatti yoogorti jedhamti. Yoogortii tana eenaa barbaaddee bitachuu dandeessaa jechuudha. Amma waa meeqa qopheeffanne? Waa sadii. Qaceellootti na jala deema. Yoogortii tana hoggaa qopheeffatte ni fidda. Fallaana tokko kanatti fuuta. Saanaa boolloo qopheeffatta. Saanaa boolloo eega qopheeffattee qasila fallaana lama fidda. Yoogortii fallaana tokkotti neeyxa. Eegas immoo maal godhuu qabna eega kana itti neeyne booda. Finneetiti khillee habbaa takka. Khillee lukkuudhaa habbaa takka. Khilleen tun feetu adii haa taatu, feetu diimtuu haa taatu, feetu khillee abbaa feetee haa taatu. Khillee tana fiddee wanni ati firraa eeguu qabdu khillee badduu qofan ta'in khillee qulqulluu tahuu qabdi. Khillee gartee lukkuu fayyaa qabdu, lukkuu nagayaa, lukkuu bareedduu tahuu qabdi. Khillee bareedduudha ittee gaafattee bitadda gaasilaa khillee bareedduu malee gurguranii. Eegasii hin irraanfatina ficaa isaa fallaana lamaan isiniin jee. Akkasumatti zayita fallaana tokko. Akkasumatti yoogortii fallaana tokko. Walitti laayixee mataa keetiin shukkumta jechuudha. Eega mataa keetiin shukkumtee yookaan mataa kee dibatte booda yoo xiqqaate sa'aa sadii fi cinaa ifirra tursiisuu qabda waan hin jee kana. Sa'aa sadii fi cinaa ifirra tursiiftee achi booda ofirraa dhiixa jechuu. Waan kana guutumaan guututti hoggaa ofirraa dhiixe immoo akkamitti dhiqatta? Akka ati itti dhiqattu bishaan buhaawaa fidatta. Bishaan buhaawaadhaan ifirraa dhiixa. Eega ofirraa dhiixee bishaan buhaawaadhaan zayita bareedaa ati qabdu ka rifeensaa zayita zayituun yoo godhattellee hedduu bareedaadha. Zayita kana rifeensa keetitti dibdaa jechuudha. Inshaallah haala kanaan baatii lama godhannaan rifeensi kee guutu sii deebi'a. Daawwattootaaf hordoftoota viidiyoo tan laayik gootanii sheer godhuun dagatina. Assalaamu alaikum.